Hegereen Oromiyaa kanaan duras afaanuma qawwee jira. Warri nu gabroomses afaanuma qawwee nu gabroomse. Dhagaa darbachuu hanga qawwee dhukaasuutti humnaanidha mootummaa buusuu malee filmaataan mootummaa buusuun aadaa biyyittii kanaa ta'ee hin baratamne, baratamuus hin dandeenye. Har'a sanumatti ta'e haala akkasii kana keessatti gaa uummanni Oromoo hegeree ofii hegeree biyyaa fi hiree sabaa murteeffachuu hin danda'u. Rakkoo fi gidiraa amma keessa jiru keessaas karaa filannoon inni ittiin of baasuu danda'utu hin jiru. Haala akkasii kana keessatti gaa mootummaatu jira. Mootummaan kun immoo jijjiiramaan dhufee jijjiiramni kun immoo jijjiirama hundee rakkoo bu'uuraa kan Oromoo fi kan sabaaf sablammii biyyittii keessa jiru jijjiiruu ni danda'a jedhee namni bahee filachuu danda'u hin jiru jechuudha. Of goyyomsuu yoo ta'e malee paartiileen hedduun isaanii hangi ta'ee jalqabumaayyuu waa hilchuu hin dhaqne, gariin immoo takka waa hilchee ilaalee karaatti irraa harca'ee kaan ammoo egaa waan qoqqoodamtee yookaan immoo qircamtee jirturraa barcuma wayii argachuu fi bakki kennamee fi kan waliin waayila ta'ee deemus num jira jechuudha. Kanarraa kan hafe haala akkasii keessatti filannoon kun filannoo osoo hin taane tapha daa'imaati jedhanii haala keessaa ba'an kana keessatti uummanni bahee akkaataan inni itti hiriire na ajjeesi akka na ajjeestuuf ammoo kunoo beekamtiisii kenne jedhu hin jiru. Kun yoo jiraates hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaafidha. Hegereen biyyaa Oromiyaa hireeni saba Oromoo fi saboota biyyittii keessa jiranii karaa nagaan akkaataatti argamuu danda'amu tokkoyyuu hin jiru. Ni dadhabne hin dadhabame jechuudha. Hagaa mootummaa kana waliin mootummaa abbaa irree hattoota walitti nam'an kana waliin kallattii adda addaan warri isa mormu nagaaf tasgabbii fiduu fi araaraa fi barcuma araaraatti illee walitti dhufamee taa'amee tutture. Mootummaan sun abbiuzuma gochaa itti fuferraa kan hafe nagaa buusuu akka fedhiin hin jirre mul'ata. Kanaaf dhagaa hegeree Oromiyaa humna qawwee keessa jiru. Ilmaan isaa wareegama dargaggoo fi dargaggeetti yookaan qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee lolachuu danda'uun uummanni Oromoo immoo isa kana waan qabu hundumaan bira dhaabbatee itti of kitimee jijjiirama hundee addunyaan kunis har'a abbaa humna qabuu fi irree qabuttu jiraachuu danda'a. Kanarraa kan hafe dhugaan qaba jettee dhugaan ofii miila baasee manatti namaa dhufu akka hin jirre waan hedduurra arguu jirraa jechuudha. Kanaafuu hegereen Oromiyaa kan inni murtaa'u akkaataa kanaanii filmaanni fakkeessi ittiin nama ajjeesuu fi leejitimeesii argatanii hin danda'amu Oromiyaa keessatti jechuu jirra.